Viidiyoon dhangallakkisaa kun seeftii qaba, muudii dhiiraa qaba, dhiironni biroo na jala qaanfatanii, na jala saalfatanii. Ana moosif ilma si komandoo fakkaata rafaatee ta'e. Dhagaika. Na baasi kaan jettaa gisee akka taraa Mana keetti bara walitti dhufneemi. Taraa sii kennaa dhageeffadhu maal eega dubbataa jiraadha jechuudha. Darbuu adda dara yoo ila ofii Wallaahi si darbuuf miti dhageeffadhu maaf si darba dhageeffadhu wanni si darbuuf dhageeffadhu laali. Lammaffaa taree deebi'ee sa'aatii 24 miti 48 yoonarraa haasofte dhugaa rabbii siin jedha jechuudha. Dhugaa rabbii yoo vaaraalii si kaase malee vaaraalii sin buusuu lama jedha. Yoo vaaraalii si kaase malee gaafa waa'ee kiyya haasoftu nama 200 si laala 200 si laala. Gaafa waa'ee kiyya naasofne nama 100 nama 16 Nama reefu nama meeqan na lolaa ture si dura nama 400 na lolaa ture. Dhageeffadhu kun yoo vaaraalii si kaase malee yoo waa'ee namaa haasofte malee Oromoo ta'uu kan keetuu namni si beekuu hin jiru jedhu obboleessa kiyya. Gatii kana ta'eef an dhugaa rabbii wallaahi billahi gizee akkana si laalu haawultii nama du'ee na fakkaata. Haawultii nama du'ee si galee haawultii nama du'ee jechuudha. Kagara qabatan hin qabne kagara deebisan hin qabne jechuudha argite dayyuusa jechuudha buqqee guddaa. Duraan moo faarsaa turtee miree? Dhageeffadhu maal si faarsa dhageeffadhu yaa namicha butaan taan irra basabbase maal si faarsaan eessa jirtaa si faarsa yoon guyyaa takkaa si faarsee beekan namicha butaan taan irra basabbasee butaan taan irra ciccite. Nama jechuudha butaan taan gara jala paantiin gara jala jechuudha akka gilaasii dudda fardaatti gadaan ta'e irra ciccite maal godhuu faarsaan hagattii tanaayyuu si waliin haasa'uu kiyyaaf deemiti laali. Wanno osoo bara akkasitti waan amantaniifi. Dhageeffadhu hagatti matanaa kiiloo si kaasee si waliin haasa'uu akkasitti amantaa bara rakkoon kee nama caalatti amantaa bara. Nama caalatti amantaa bara. Hagatti matana kiiloo si kaasee si waliin haasa'uu kiyyaaf maazarii wallaahi ladiim dhagaye. kan keetti bilbiliiti. Hadha galata rabbii haadha faatee dubbiseera. Hadha galata rabbii haadha faatee waliin haasa'eera jedhiiti. Maatii kan keetti bilbilii akka nama mallaqa ergeetti gammachiisi ummaa tante. Abboo kan kee obboleetti tante si galee dhageeffattee yaada yuusicha buqqee guddaadha. Akkasitti gammachiisi deemiti. Si galaa miti. Ati bar osoo itti yaadi waan kanatti fakkaate. Isi warri kaayiroo rakkoo keessan nama caallaa jettanii bar. Si galee maal nama caaltan nama maal caaltan silaa kursii gubbaarra teettanii nama kadhattan kadhattoota. Kursii gubbaarra teettee nama kadhachuu malee deemtee dalagachuun beektu jechuudha. Negale kana barin beeka. Yoo namni naata itti dhiyaattee bultuudha taa'uu dhabannaan irra fagaattee bultuudha. Allaqe ihee ineeneen hin beektanii barisin. Yaas goyyaa abi amma laal qeerroo maalii qoree tayyatu danfa shuuxiin tufaati jechuudha laal gisee isiin akkasitti suuraa meesuu gaafa viidiyoo keessan poosattanii fi gaafa suuraa kiyya poosattan laalame. Gaafa suuraa keessan poosattaniif gaafa viidiyoo kiyya poosattan. Vaaraalii yoo isin kaase malee maqaa yoo isin kaase malee yoo beekamtii isin laate malee beekamtiidhaa fi vaaraalii yoo isin kaase malee never wannan isin irraa buusu hin jiru. Angaruu maqaa keessan kaasee isin wajjin dubbachuun vaaraalii koo buusa vaaliyuu koo buusa. You know akkasii bar gaafa maqaa keessan kaasee dubbadhu gaafa suuraa keessan maxxansee dubbadhu vaaraalii kootii fi vaaliyuu koo buusa. Isin garuu vaaraalii keessan isin kaasa. Mattaa'uqa beekamtiidhaa isinii kenna. You know? Habiibachee. Maal taata rabbamaa jedhaati. Gatii kana ta'eefi achuma jiraadha jireenya keessan. Jireenya keessan. Namicha yoo taate maammannuuri yoo taate allaal isa yoo taateetiin jettee bitaanis ta'ee mirgaanis ta'ee akkana laal. Qubni kun yoo kana harkisan kanatu faana harkifama argitanii gogaa kanaa gizee harkisan gogaa kanaatiif faana harkifama. Akkasii jechuudha. Gogaa kanaa gizee harkisan gogaa kanaatiif faana harkifama. Gogaan keenya akkas wal dhabne namni lubbuyyuu wal jala namaayyuu ajjeesa. Namaa lubbuu namaatu balleessa namni. Isin gadi lubbuu namaatu balleessa namni bara. Maal argine lubbuu namaa qamootummaan ajjeesu caali kan namni kenna wal ajjeesu caali lubbuu namaatu balleessa. Warri amma jidduu kiyyaa bisaatitti shaayii danfisaa turtan namni si waamu tokko hin jiru. Gina ammoo horee an nama dhaabadhu naan jedhu sanuu qaba. Nama dhaabadhu naan jedhu sanuu nama lakki naan jedhu sanuu qaba. Nama lakki dhaabadhu naan jedhu sanuu guyyaa sadiin sanuu miiraan masakameetiin kute dhaabadhu nama naan jedhuun qaba. Lakki nama naan jedhuun qaba. Isin galee inni yookaan nama lakki jedhuun sanuyyuu hin qabu ta'a. Nama dhaabadhu naan jedhuun sanuyyuu hin qabu ta'a. Gatii kana ta'e faarsitee bultoonni ammoo jechuudha. Akka hoolaa qalamiin tuttee jechuudha. Akka hoolaa qalamiin tuttee qalamiin isin tutte. Maammannuuriin arrabsuu isin nan dhooggitan
isin akka arrabsuuf nan deeggarna wannan jettan. Tikkeetti murtanii isin nakkinetan hin jiru akka isa arrabsuuf. Ammallee tikkeettiin isin narraa fuutan hin jiru. Arrabsuu barbaannaan gixxin godhee akkanatti irra deemeetiin arrabsaan. Akkanatti irra deemna arrabsuu barbaannaan. Godhee. Abbaan irraa na dhooggu tokko hin jiru. Diina mooree. Nama kabaju malee nama sodaadhu hin qabu. Nama kabaju malee nama sodaadhu. Allubbuun tun gaafa haadha tiyya gara buute akka duute beeka. Gaafa dhaladhee lafa kanarra gabbu'e akka du'u beeka. Gaafa dhaladhee haadha tiyya gara gabbu'e akka du'u beeka. Bakka akkasitti itti armanan. Anka kana booda jiraadhu rakka qara jiraadhee darbee sanitti isatti hin gammadaan. Ka kana booda jiraadhu rakka qara jiraadhee darbee sanitti. Ka kana booda jiraadhu rakka qara jiraadhee darbee sanitti hin gammadaan. I don't care kalas. Du'u kalas lubbuun tiyya gara samii kutti malee waa kiisii namaa keessa gasseenti. Bari yooma du'e yooma namni nu waana godhe lubbuun tiyya way harkiisa namaa seenti. Bari lubbuun tiyya kiisa namaa seentu bari. Gara rabbii kutti lubbuun tiyya gara rabbii kutti bari yooma waan fedhe ta'e jechuudha. Kiisa namaa seentu. Kanaafuu dila rabbi lubbuun tun kiisa hireen tun harka namaa hin jirretti. Dira jechuudha riskiin tun harka namaa hin jirretti. Obboleessa kiyya obboleetti tiyya ana maaltu namaaf na salaachisa hoo. Maaltu namaaf na salaachisa. Maaltu namaaf na salaachisa. Silaa amma wanni isinirra akkamitti isin qaanfadhaan amma warroota asirra taa'ee na arrabsu caalii. Eenyuun qaanfadha beektanii? Wallaahi namoota keessaan na barreessanii wanni kun hin ta'u dhiisi qaanfanne naan jedhan gorillaa warroota sanniin hin qaanfadhaan. Isaan hin qaanfadhaan. Narri fadha gizee amma isaan jala kana joo hin godhanuyyuu. Warroota sanniin hin qaanfadha jechuudha. Warroota karaa keessaa jedhuwanii teekisii takka naa godhanii dhiisi. Karaa misenjaraatiin garasiin gosaappiin maaliin imoo maaliyyoo warroota kanneen hin qaanfadha dhugaa rabbi. Ka isin beekuuf ka isin hin beeknellee wallaahi rabbi dhafoo teessanii amma naa fudhatu. Isin hin qaanfadha. Du'ee isin hin qaanfadha bakka. Nama bakka nan beekne kana fakka keessaan dhufee nuutti na barreessuun argaa. Nama garasiin dhufee ka keessaan nan beekne ka waa takka ani eenyummaa isaan beekne kana natti dubbatuun argaa. Isin hin galee miti. Ana sirra namni nan beeku jedhee alalalaal jedha. Keessaan kana beeku nama baay'ee. Isin hin galee. Warroota kanneen hin qaanfadhaan malee jechuun yaada eenyu sinii jedhume eenyu sinii jedhu bar gizee laalu bar gizee suuraa kan kootu duuba keettanii teettan nama 200 isin laala gaafa suuraan kee isin duuba ka'e nama 2 isin laala gaafa suuraa kan koo maxxansitaniitiin jettan 25,000 30,000 isin ilaala viidiyoo keessan waan takkaa isin dhaloota keessan irraa argitaniin beeku. Waan takkaa isin dhaloota keessan irraa argitaniin beeku. Dhalootuma keessan irraa argitaniin beektan. Gaafa suuraa kiyya maxxansitanii namni 25,000 55,000 fa'a isin ilaalu. Dhalootuma keessan irraa waan isin hin argine jechuudha. Isin galee akkasii bara. Dhalootuma keessan irraa waan isin hin argine. Gaafa amma suuraa keessan fiddanii postattan barni bareeddanii bar numa bareeddanii bar. Bareeddummaaf isin hin caalle yaa. Bareeddina numa bareeddani bar. Ana caala ka bareedu jira. Ana caala ka bareedu jira. Ani maal bareedaa iyyuu. Wanni isin argitan kun fiiltariidha malee. Ana caala ka bareedu jira bar bishaan lagaa kana fakkaatu. Akkana godhattee dhufti. Nama 300 ilaalaa viidiyoo isiidha. Akkana godhattee dhufti 300 ilaalaa. Quraana qabattee dhufti nama 300 ilaalaa. Masaaf quddusii qabattee dhufti nama 300 ilaalaa. Achi kaatee amma ofumaa ofiitii as dhuftee waa haasofti. Maatima isiitti laan namni 200 sunuu zarima isaaniiti bar. Namni 55 60 sunuu gariifa nama 50 60 akka laaluu jira viidiyoo isaanii. Sunuu maal inni? Maatima isaaniiti. Soddaa isaaniifa warra obboleeyyan isii fuudhefa warrootuma sanniin tulaalaaf malee namni laalu. Achumaan dhuftee haadha faaxee tana maxxansite. Sheer godhaa haadha faaxee biraan gayaa anillee dhaqee koomentii barreessaaf kan maal godhee baadanii naa qabu. Sheer godhaa haadha faaxee biraan gayaa sanuu bara akkan argitu koomentii barreessaa hibar. Warroonni amma koomentii fa dhufee isinii godhu jechuudha bara akka waan abiyyi isinii godheetitti koomentii ilaaltanii meena hima. Koomentii gaafa dhufee isinii godhu akka waan abiyyi koomentii isinii godheetitti ilaaltanii beektanii isin. Miir dhuguma dubbadha amma araaramne biree dhuguma dubbadha. Akka waan abiyyi koomentii isinii godheetitti ilaaltanii isin. Safiyyaan tuffaatii mee dhuftee haa kakattu. Safiyyaan tun jechuudha mee dhuftee haa kakattu. Wallaahi koomentii naa godhi jedhee na kadhataa ture. Koomentii naa godhi jedhee na kadhataa ture dastii kiyya kanarra dhufee rabbii jedhiiti viidiyoon gadhiisu jala koomentii manaa godhi jedhee.
guyyaa meeqa koomentii godhee kan na kadhanna. Hadha mana ergatti dibbee garaachaa lafaan geette waan hoolaa warra kennaa hunda liqimsite fakkaatte. Waan hoolaa warra kennaa hunda liqimsite fakkaatte akkasittuyyuu. Waan hoolaa warra kennaa hunda liqimsite fakkaatte. Na ergatti akkasittuyyuu. Eessa beekanii maamman nuuriidhaan natu fuudhee fideetti beeksisee miti. Anatu